Hello nagaan isni fatoo tamjurtu nagaa keessan galgala kana immoo akkamittiin akka qormaan hojjetamu tooftaa adda addaa wal ilaalla. Egaa waan tooftaa dhabe hin jiru biyya lafaa kana keessatti namoonni hedduun adeemsa isaaniif jiru isaanii keessatti tooftaa waan hin beekneef utuu hin milkaa'in hafuu isaanii ni beekamaa jechuudha. Kanaaf namoonni baay'ee qayyabatanii hubatanii sababa tooftaa hin beekneef kan kufanni jiru kan immoo hedduutu qayyabatamin tooftaa beekanii fi sababa tooftaa beekaniif kan milkaa'an hedduutu jiru jechuudha. Egaa tooftaalee qormaatatti hojjetan torban maal fa'i hedduun haa jiraatan iyyuu malee galgala kana yookiis yeroo itti ilaalaa jirtan kanatti gabaabsinee tooftaalee torba hojii ilaalla jechuudha. Tokkoffaan akkana jedha qajeelfama hundumaa seeraan ilaalii dubbisi jedha. Read through the instructions carefully. Yeroo baay'ee namoonni utaalanii qormaata hojjechuutti seenu malee qajeelfama hin ilaalan jechuudha. Qajeelfama ilaaluu dhiisuun garuu waan hedduu nama ibsuu danda'a. Dhugaaf saba isa jedhu dhiisanii waan biraa barreessuu danda'u jechuudha. Lammaffaan gaaffii salphaa dursanii hojjechuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Yeroo tokko namoonni maal godhu deemanii gaaffii ulfaataa irratti yeroo hedduu waan balleessanii fi gaaffii salphaa hojjechuudhaaf yeroon argatan jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa duraan dursanii gaaffii salphaa hojjechuu qabna. Sadaffaan gaafficha dursii sammuu kee keessatti deebii itti kenni. Yeroo baay'ee qormaata yeroo ilaallu gaaffii dubbisnee utaallee gara filannoo deemna jechuudha. Kun immoo ta'uu hin qabu. Dursinee sammuu keenya keessatti deebii itti kennuun nurra jira. Utuu gara filannoon deebiin wanta sammuu keenya keessa jiru jootti daa'an gochuu qabna. Waraqata fudhannee barreessuu qabna. Wanni kanaaf deebii ta'uu danda'u jennee damnee sammuu keenya keessatti ilaaluu xiinxaluu nurra jira. Kana barreessinee erga qophoomnee booda gara filannoo deemuu qabna. Kana gochuun maal nu fayyada jechuudha? Gaafa filannoo keessa deemnee dubbisu eegallu akka nuti waliin hin dhaamne godha. Filannooni akka nuti sammuu keenya keessatti waliin rukutamne akka nuti kanamoo sana akka nuti hin jenne godha jechuudha. Konfiidensii nu dabala jechuudha. Dafnee akka nuti filannoo sana irratti xiyyeeffannu deebii isaa adabne akka nuti argannu godha. Kanaaf waraqaa irratti barreessu sana booda gara filannootti deemu achi keessaa immoo isa deebii ta'uu danda'u konfiidensiidhaan filachuudhaaf nu fayyada jechuudha. Arfaffaani yeroo hunda filannoo hunda utuu hin dubbisin deebii kennuutti hin ariifatin. Read every answer option first. Yeroo baay'ee filannootti gaafa deebnu immoo deebii keenya jalqaba irratti baa irratti yookiis aa irratti arganne haala kun jennee utaallee bira darbinaa jechuudha. Kun baay'ee dogoggora guddaadha. Yeroo hundumaa jalqaba irratti illee filannoon keenya sirrii ta'uu isaa yoo hubanne fakkeenyaaf gaaffii gaafatamee filannoon dhugaaf sirriin aarra yookiin bara jira yoo ta'e hanga caatti, hanga daatti, hanga eetti dubbisuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Tokko illee irra darbamuu hin qabu. Yeroo hedduu barattoonni baay'een deebii kan biraan itti aanee jiraachuu isaan beekan. Dafanii matu deebii itti kennu jechuudha. Fakkeenyaaf aarratti kan jiru sirrii ta'uu danda'a, baara kan jiru sirrii ta'uu danda'a, caarra kan jiru sirrii ta'uu danda'a, daarra kan jiru sirrii ta'uu danda'a. Kanaaf daarratti aaf baa kan jedhu jiraachuu danda'a. Aaf baa jedhee booda immoo aaf baaf caa kan jedhu illee jiraachuu danda'a jechuudha. Sana booda illee dabalee amma hunda kan jedhu illee jiraachuu danda'a. Sanaafiyyuu utaallee sammuutti nu dhufe barreessuu osoo hin taane waan filannoowwan dhiyaatan hunda sirriitti xiinxallee as keessaa deebii ta'uu kan danda'u deebii ta'uu kan hin dandeenye kam jechuun nurra jira jechuudha. Shanaffaa adeemsa haqinsaa fayyadami. That means use the process of elimination. Akkana jechuun maal jechuudha? Duraan dursi gaafa dubbisaa deemtu isa deebii hin taane keessaa balleessaa deemuu murteessaadha jechuudha. Akkana jechuun keessaa haqaa deemuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Adeemsa haqinsaa fayyadamu jechuun akka itti filannoon kee warri hafan kee filachuuf kanatti qophoofte siif xiqqaatan godha jechuudha. Carraan deebii argachuu keetii guddachaa baay'achaa deemaa jechuudha. Kanaaf aaf baaf caaf daakiyaa utuu dubbistu baan sirrii miti taanaan baa keessa haqxa. Daan sirrii miti taanaan daa keessa haqxa. Amma kana kee filattu aadhaaf caa keessaa filatta jechuudha. Aadhaaf caa keessaa filatta. Kanaaf deebii kana ittaanu egaa deebii immoo akkamittiin tilmaamuu dandeenya? Tilmaamuun illee dandeettii barbaachisa jechuudha. Tilmaamuun mataansaa dandeettii mataa isaatii qaba. Cal jedhamee hin tilmaamamu waan ta'eef. Kanaaf jaaffaanii akkamittiinitu deebii all of the above jedhuuf tilmaamuu dandeenya jedhu kan hubannoo nuuf kennuudha jechuudha. Gaaffiin gaafatame kan armaan gadii keessaa jedhee nu gaafachuu danda'a. Which of the following is true? Which of the following is jedhee nu gaafachuu danda'a. Kanaaf maal jenna hundi isaanii sirrii ta'uu fi dhiisuu isaanii beekuun dirqama miti. All of the above hin jiraate jennaan yeroo baay'ee irratti dhufa all of the above kan jedhu yookiis deebiin hundi sirriidha kan jedhu. Inni kunis
jiraatee jennaan ol deebinee a ba ca da ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf answer 1, answer 2, answer 3, answer 4 hundi isaa sirrii ta'uu qabu. Achi keessaa answer 1dhaaf answer 2 sirrii taanaan deebiin isaa maal kan biraa maal ta'uu danda'a? Deebiin isaa hundumaa ta'a jechuudha. Maaliif yoo fakkeenyaaf baa hin beeknu yoo ta'e daa hin beeknu yoo ta'e aadhaaf baan sirrii ta'uu isaa mirkaneeffannee een immoo all of the above jira taanaan deemee kan biraa maal ta'uu danda'a? Deebiin lama sirrii ta'uu isaa argannee jennaan all kan jedhu jiraannaan kan biraa deebii ta'uu danda'a? Tas ta'uu hin danda'u. Deebiin lama sirrii ta'uu isaa erga adda baafanneen booda yoo isa kaan shakkine illee tilmaamaanii sirriidha jechuudha. Torbaffaan answer every question. Answer every question. Gaaffii hunda deebisuudhaaf yaali. Yeroo tokko namoonni gaaffii isaanitti ulfaate irra darbanii booda irra deebi'anii hojjechuu irraanfatu. So you have to have time. Yeroo qabaachuu sirra jira jechuudha. Gaaffiin tokko iyyuu hin dalagamin hafuu hin qabu. You never have to have a jumped question. Gaaffii irra utaalamee qabaachuu hin qabdu. Try all the question. Try all the question. Gaaffilee hunda yaaluu sirra jira jechuudha. Hunda yaaluu sirra jira. Sababni isaa tokko carraa lama qabda. Boodarra yaadisii dhufuu danda'a. Lammaffaa immoo tilmaamaan argachuu dandeessa. Maaliif yeroo hundumaa gaaffiin deebii yookiin filannoo 4 qabu yoo ta'e achi keessaa carraan ati tilmaamaan argachuu keetii harka 25tu jira jechuudha. Kanaaf duwwaa deebisuurra yaaluun gatii guddaa qaba. 25% opportunity qabda. Harka 100 keessa harka 25 argachuu dandeessa jechuudha. Yoo sirkaa bade tilmaamaan deebiftee deebii isa jalqaba sammuutti sudhafee deebisi. Fakkeenyaaf sirkaa baduu danda'a. Tilmaamaan immoo daftee yoo deebiftee isa jalqaba sammuutti sudhafe. Aabaa caadaa kee inni jalqaba sammuun kee sirriidha jedhee yaadee isa deebisuu qabdu. Irra deebitee gaafa ilaaltu ammayyuu deebii kee mirkaneeffanne taanaan kan biraa balleessuu hin qabdu. Sababni isaa sammuun keenya yeroo baay'ee isa dura tilmaame sirriitti tilmaama. Sana booda harkaa bara jechuudha. Kanaaf first impression is the last waan ta'eef balleessuu hin qabdu. Yeroo hedduu wanta sammuun keenya dursee tilmaamu isa sirriidha. Yeroo baay'ee waan tilmaamaan hojjenne duuba deebinee gaafa hojjennu sirrii isa nuyi jalqaba tilmaamne ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo qormaata hojjetu yeroo hundumaa isa jalqaba tilmaamte sanarratti xiyyeeffachuu qabda jechuudha. Deebii kee isa jalqaba tilmaamte sana amma yeroo irra deebitee hojjettu kan biraa ta'uu isaa sirriitti mirkaneeffanne taanaan ammas tilmaamamatti fufta taanaan tilmaama keessa dura tasa hin haqine jechuudha. Kun wanta qorannoodhaan bira gaame waan ta'eef isaan kun torban egaan wantoota nuyi itti fayyadamnee hamma tokko deebii qormaata keenyaaf hojjechuu dandeenyudha. Kan biroo hedduun jiru tooftaalee ittiin qormaata hojjetanii kan birooti walitti deebina tooftaalee qayyabannaa, tooftaalee qormaataa, tooftaalee tilmaamaa kan ittiin true false hojjetan, kan ittiin choice hojjetan, kan ittiin matching hojjetan, kan ittiin completion hojjetan, kan ittiin isii hojjetan kan biroo walitti deebina. Kanaaf kabajamaan isiniin jedha namoota afeeraa subscribe share nu godha ulfaadhaa.